Kophaa jiraachuu barbaadde waan kana qofa gochuudhaan kophummaa yookaan namni akka sitti hin siqanne akka namni sirraa fagaatu kanatti gootu jecha tokkitti qofa jettee nama sana ofirraa fagaachuu dandeessa. Jechi sun maal inni beektu rakkina kan kee qofatti immoo baay'ee rakkataa jira jedhee yeroo sanatti nama kaan ofitti fidu mitiitii namoonni naannoo kan kee jiran hundi isaaniitu iyyuu sirraa fagaatu. Yeroo sanatti kophummaa kee mirkaneeffatteetta jechuudha. Mala biraati. Inni kan biraa ilmi dhiiraa yoo jaalalleensaa isa kaadde osoo hin taane yoo namni inni jaallatu irraa fagaate isa miidhe osoo hin taane kan inni baay'ee gadduu fi baay'ee yaadda'uu fi baay'ee dhiphatu gaafa qarshii dhabedha. Qarshii gaafa dhabe sana immoo qarshii sana maalittiin godha? Haadha isaa rakkattee jirtu ijaan laaluurra wanti sana caalaa isa mufachiisuu fi isa cinqu hin jiru addunyaa kanarratti. Haadha tun nyaatiin ituun dhugin dugdatti baattee waa meeqa goote sana gaafa isin fuuldura siitti rakkattu laaluun baay'ee isa dhiphisa. Jaalalleensaa kan akka lubbuutti jaallattu yoo isin kaatee kaaddee yookaan mormiteetti ta'e jedhee yeroo dhiyoo qofittiidha kan inni gaddu. Dubbii keenya irratti dhiirri wanti isin beekuudhaa qabdanuu namni inni akkaan jaallatu tokko baay'ee onnee isaatti kennee jaallatu gaafa irraa fagaatte gaafa hin miiteeni lammaffaa jireenya isaa keessatti maal godha beektu? Dhiira jabaataa. Dubartiin akka isa keessa seentee isa hin miine godha. Ammoos immoo kan afaan Amaaritiin baqal jennu sana gumaa ba'uu yookaan cimaa ta'uu akka ammoos immoo dubartiin biraa jireenya isaa keessa galtee akka isa hin jeeqne akka isa hin miine baay'ee of jabeessa baay'ee strong nama jabaata. Keessatti biyya ormaa kana keessatti dhiirri hedduufatta nama baay'ee qorama. Yooman fuudhaa haadha manaa kan koo kana yooman akka haadha manaa tokkotti gammachiisa ilmaan kan koo kanaaf yooman jiraadha osoo hin taane gara caalu jireenya isaa kana kan inni kennuuf haadha isaatiif. Namoonni haadha qabdan hin beektu. Anamma tariitiin fuune ta'uu danda'a. Jireenyan beeku ta'uu danda'a. Isuman jireenyan beekeeyyuu kanan dursa kennuufiif haadha koonatti fakkaata. Sababni isaa maal akka ta'e beektu? Durbee yoo deemte durbaan bakka bu'uu dandeessi. Dhiirris hiriyaanis yoo deeme hiriyaa biraatiin bakka bu'uu danda'a. Ilmoo yoo argatte ilmoo yoo dhabdee jette ilmoon kan kee ilmoo biraatiin bakka bu'uu dandeessi. Namni tokko ilmoo baay'ee argachuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf haadha manaallee haadha manaadhaan bakka buusuu dandeessa. Haadha immoo waan ittiin bakka buuftu hin qabdu waan ta'eef jireenya kana keessatti bakka guddaa kan nuti kennuufi qabnu keessatti namoonni haadha qabnu, namoonni maatii qabnu, namoonni abbaa qabnu yeroo nu bira jiran kana baay'ee bakki isaanii nutti mul'atu gaafa isaan nurraa adda baanidha. Engadda osoo hiriyoottan keenya wajjiniin bakka tokko teenye dhimmuma kana osoo kaasnee haasofnu haati hiriyaa kootii tokko duunaan eebban naqnee jedhe. An noormaalii dhumatti laalee biyya hambaa keessa waan jiruuf bakka ittiin kennine sedhe. Namni sun gaafa inni karaatti natti dhufe garuu irraan dabaa'e nan qaanfadhaa'e. Achi boodaa haati kan koo duunaan jedhe. Gubaa nama sanaa hangam gaafa haati isaa duutee jennaan namni bira dhufuu dide namni kun gaafa haadha kootii eebban nufne jedheetan of keessatti qabuun jalqabeedhe. Wanti hundinuu yeroo nu harka jiru baay'ee nutti hin beekamu. Gaafa nurraa adda baate qofittiidha waan ta'eef haadha keenya kunuunfachuun maatii keenya kunuunfachuun baay'ee barbaachisaadha. Ilmi dhiiraa akka ilma dhiira tokkootti wantan sitti himu bakka sin madaalle hin dhaabbatin, bakka sin fakkaanne hin dhaabbatin, bakka namni sin barbaanne sana sin dhaabbatin. Sababni isaa bakki ati barbaadamtus eegaa jira waan ta'eef. Bakka barbaadamtu sana immoo sumatu beeka sumatu arga waan ta'eef namni siif hin argu. Irra hedduu keenya warra dhiiraa kanaa namni keessa keenya baay'ee nuuf hin hubatu. Firrinis alagaanis namni nutti dhiyaatullee keessa keenya baay'ee hin hubatu. Nuti gaafa rakkanne baasnee dubbachuu hin dandeenyu.
Gaafa dhiphanne dhiphina keenya kana dubbachuu hin dandeenyu. Akka dubartii boonyee boo'ichaan illee imimmaaniin illee waan sammuun jeeku kana baafachuu hin dandeenyu. Keessoo keenyatti garuu baay'ee dhiigna, baay'ee boonya. Kophummaa filanna. Ilkaan kan keenya kanaa yeroo hedduu arguu dhiisuu dandeessu. Garuu immoo waan tokko jira. Rakkoo hangam nu mudate keessaa boriin baana jennee waan amannuuf baay'ee rakkina kanatti sarkan kenninu. Yeroodhaaf garuu dhiphanna. Keessa kan keenya kana baasnee dubbachuu irratti baay'ee hanqina qabna. Garuu namoonni baay'een nu hubatan. Kanaaf ammoos maaltu jira beektuu? Dubbii tokko utuu dubbachuu dandeessu, utuu of keessaa baafachuu dandeessu qabdee taa'uuni addunyaa kanarratti yoon dubbadhee jedhe tariitii dubbii kan koo keessa waan biraa wanta balleessu jiraachuu danda'a. Yoon obse, yoon dhiise, ofis miidhuu hin danda'u, ofis hin miidhu, nama biraas hin miidhu. Waan dubbatamuu hin qabne, waan dubbachuu qabdu sana callistee of keessatti qabatta taanaan nama guddummaa, sammuu bilchaataa waan qabduudhaaf waan kana goote jechuudha. Kanaaf jennaan wayifan jedhe biyya Ameerikaa kana keessatti namoonni hedduun isaanii wal keessa jiru wal hin beekan. Hundi isaaniitu jireenya mataa isaaniiti kan isaan uffatan. Namni kun yoo rakkateera ta'ee jedhee eenyuun rakkate rakkachuu mitiiti nama of biraan qabdu silaa nama isa qabduyyuu of biraa fageessuu yoo barbaadde jettee nama kanaan nan rakkadhe waan kana na gargaari gaafa jettee inni sila si bira jiruyyuu sirraa baqata. Biyya kana keessa qofatti osoo hin taane biyya hundatti. Namni dhuguma nama ta'e gaafa gammachuu kan keessi biratti argamuu isaa qofa osoo hin taane namummaa isaa kan ittiin madaalamu yeroo rakkina keetii qofa yoo bira jiraatedha. Namni si miidhu nama si bira jiru malee nama sirraa fagoo miti. Namni sirraa fagoo yoo hangam si jibbee jedhe si miidhuu hin danda'u. Maaliif si hin beeku? Sirraa fagoodha. Eenyuun akkasii argatu illee hin beeku. Oolmaa kan kee, gala kan kee, waan ati jaallattuuf waan ati jibbitu hin beeku. Halaalumatti si jibba, si miidhuu hin danda'u. Garuu baay'ee kanatu of eeggachuu dandeessu. Kan of eeggachuu qabdu nama si cinaa jiru, nama waa'ee kan kee beeku, nama waan ati nyaattuuf, waan ati dhugdu beeku, bakka ati galtuuf, bakka ati baatu beeku, iccitii kan kee beeku bareechii sodaadhu. Bareechii sodaadhu. Namni sun gaafa si miidhe akka ati hin fayyinetti lafee si cabsa. Akka ati hin dandamannetti keessa kan kee cabsuu qofa osoo hin taane qaama kan kee illee cabsa. Sammuu keetti illee akka ati hin deebine si godha. Baay'ee hamoodha namni sitti dhihoo jira. Nama sitti dhihoo jirurraa kan ati fagaachuu qabdu 100% namoota naannoo kan kee jiran sodaadhu. Dubbii kana wayifan kaasee wanti tokko gaafa si keessa kuufamee jiru. Jechi. Dubbii keenya irratti jecha kan koo kana madaalta malee ati keessa kan koo arguu hin dandeessu. Nama waan taateef kan keessa kan kee beeku Rabbiin qofittiidha. Erga nama taane immoo ajummaa kan koo kanatti beektu yoo hin dubbadheeni afaan koorraa beekta. Nama gaarii yoo hin ta'es afaan koorraa beekta. Dubbiin ati hadha akka quusaatti namaan jettu jireenya namaa keessa galee baay'ee miidhuu danda'a, baay'ee jeequu danda'a. Har'a namni ati miite nama sana yoo miite jette dubbii keenya irratti kan miidhamu sii malee namatti miite sana miti. Namni sun al tokko qofa miidhame. Garuu lakkoofsa nama sana argituun nama kana nam miidhe jettee sammuu kee keessatti waan yaadduuf, waan beektuuf kan itti miidhamu waan miite sana irratti kan itti miidhamu 100% si. Miidhuurra miidhamu wayya baay'isa wayi. Nama mufachiisuurra namni si mufachiisu wayya baay'isa wayi. Al tokko mufattee yoo nama sana hin argine hin dagatta. Garuu nama gaafa mufachiifte sammuu kan kee mufachiifta, keessa kan kee mufachiifta, qaama kan kee mufachiifta, wanta ati yaaddu hundinuuyyuu waan mufachiifte sana qofti. Haqa namaa nyaattee namni haqa namaa nyaate hirribni isa rafuu, hirribni isa qabu namummaa gadhiiseera natti fakkaata. Ani halkan tokko buluu dhiisuu hin danda'a akka kootti. Akka saayikooloojiittis gaafa yaadne jennu haqa namaa nyaattee namni kun waan inni ta'ee fidee hin beekta ta'uu danda'a. Waan ati ofii keetii hojjettee fiduu hin dandeenye namni kun dafqa isaatiin fidee jennaan ati gaafa
haqa isaa kana nyaattu namummaa keessaa baatee hirribni siin qabu. Fayyummaan kan kee kun nama shakkisiisa. Kanaafuu afaan keenya isaa eeggannu, nama nuti dhiyoosaaf haa eeggannu. Kan biraa nan kufe jettee achitti hafuurra kufaatii kan koo kana keessa maaliin hin ba'e jettee mala ofii maluun baay'ee barbaachisaadha. Waan na daawwattaniif galatooma.